ta'uun beekaa ta'uudha. Cawaa ta'uudha. Gaallaa ta'uun mahayyimi kabtii ta'uudha. Kuni soba. Sobi kun immoo biyya ni ijaaru. Biyyi sobaan hin ijaaramu. Biyyi dhugaarratti ijaaramu. Sobi negatiiviidha. Rakkoon Oromoo Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Jedheeroo baay'ee dubbadheera. Wannan kana jedhuuf akkasumaaf miti. Itoophiyaan waanuma sobaa uumani. Maqaa Girikiiti. Amma moo lakkee Girikii miti Amaarinyaadha jechuutti ka'aniiru. Eenyunni namichi ni Amaaraa fi Oromoon haati isaanii obbolaadha moo maal jedhu tokko. Fiqiree du'aa ishee godhu saree kan. Yuuna matsaafa sana fiqiree miti kan tsaafe namicha tsaafe nan beekaan. Garuu yeroo hunduma jarri sobduun kun hudduu lama qabu. Hudduu tokko mana isaaniitti ittiin dhuunfatu. Hudduu isa paablikiitti ittiin dhuunfan Oromoo irraa kiraayii fudhatu. Warra akka fiqiree irraa. Waanuma hin jirre waanuma mee fiqirees kan maqaabirii namni dubbiftan harka baasaa. Maaluma dubbiftani waaquma isinoo baddaniittu. Fiqirees kan maqaabirii keessa guduu kaasaa namicha jedhamu beektaa? Beektu miti? Guduu kaasaa nama dhalatee fooniif lafeedhaan lafa kanarra jiraate moo yaada? Yaada. Baay'een seenaa Itoophiyaa keessa wanni maqoonni jiran yaada malee nama lubbuudhaan dhalatee jiraate miti. Maqaan isaanii immoo maqaa Girikiiti. Suseniyoos fa'aa, Galaaduwoos fa'aa. Girikoota turree nuyi dur. Na waanuma nama dinquudha. Kanaaf iyyuu wanni yoo dhugaa qabaattan beekumsa dhugaa yoo qabaattan naman sodaattan. Dhugaa dubbachuun immoo biyyaaf tola. Aadaadhaaf tola. Soba dubbachuun biyya balleessa. Akka kunoo isaantu balleessa. Oromummaa na'u isin mootummaa nama jedhu kun Oromummaa na'u. Mootummaa nama jedhu kun Oromummaa maalitti beeka? Mana tamaarii isa kamitti Oromummaa barate? Innaa waanuma ittiin Oromoo hadheessan, waanuma ittiin Oromoo xureessan barbaadu jarri kun. Oromummaan actually Oromoo ta'uu wanni guddaan immoo achi keessa consciousness kan jennu kun afaan Oromooti. By the way, afaanni Oromoo expressioni Oromoo consciousnessiti. Expressioni beekumsa Oromooti. Itoophiyaan afaan Oromoo balleessuudhaaf wanni isheen hin godhin hin jiru. In fact, Ethiopia is a project. Akka afaaniitti, akka aadaatti, akka seenaatti, Oromoo akka uummataatti dhabamsiisuudhaaf projectiin ittiin hojjetaa turan Itoophiyaa jedhama. Kun beekamuu qaba. Kun waan dhugaa walitti himan ta'uu qaba. Maaliif soba irratti biyyi ni ijaaramu, sobaan ni ijaaramu biyyi. Sobi negatiiviidha. Sobi hin diiga malee hin ijaaru. Kan biyya ijaaru dhugaadha. Amma Amaara hoggaa jedhan Amaarri inni hamaan Oromoo Amaara ta'edha. Amaara isa hamaa qushaasha. Isinitti nima. Kota waara haanaa awwaara karaadhaa hundee botoroodhaa. Kota Amaara taana Amaara shawaadhaa hundeen Oromoodhaa jedhanii
Kanaaf iyyuu Amaara waggaa jettan gosa tokko miti. Ani in fact Amaara jedheen hin beeku. Araadaadha maqaan isaanii. Araadaa jechaan nama safuu hin qabne guddis badii hattuu sobduu jechuudha araadaa jechuun.